waldaa humna wangeelaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 20:16 isa jiru nan dubbisaa akkas jedha. Yesuusii mootummaan Waaqayyoo akka nama araddaa qabu tokkooti. Namichi iddoo dhaabaa wayinii isaatii fi hojjetoota qacarachuudhaa fi ganama obboroodhaan gadi ba'e. Inni guyyaatti nama tokko birrii tokko kennuudhaa fi hojjetoota sanaa wajjin erga walii galee gara iddoo wayinii isaatiitti isaan erge. Gara sa'aatii sadiittis achi ba'ee kunoo immoo lafa gabaa hojii malee dhadhaabatan arge. Jara sanaanis isinii gara iddoo wayinichaa dhaqaa, ani immoo wanta ta'u isiniifan kennaa jedhe. Jarris in dhaqanii. Gara sa'aatii ja'aatti gara sa'aatii sagalittis ammoo gadi ba'ee akkasuma godhe. Gara sa'aatii 11tti gadi ba'ee kunoo kan biraa immoo utuu dhadhaabatanii arge. Isaaniinis maaliif guyyaa guutuu hojii malee addana dhadhaabattu jedhe. Isaanis namni tokkoyyuu hojiitti waan nun qacarannee fi as dhadhaabannaa jedhani. Inni immoo isin gara iddoo wayinichaa dhaqaa jedheeni. Yeroo galgalaa'es abbaan wayinichaa isa hojii isaa adeemsisuunii hojjetoota waami, warra booddeetii jalqabii hamma warra duraatti beenyaa isaanii baasiif jedhe. Warri gara sa'aatii 11tti qacaramanii dhufanii birrii tokko fudhatan. Warri duraa yemmuu dhufan immoo caalaa waan argatanii isaanitti fakkaate. Garuu isaanis birrii tokko fudhatan. Haa ta'u iyyuu malee fudhatanii abbaa wayinichaa irratti guungumani. Isaan warri booddee kunii sa'aatii tokko duwwaa hojjetanii, ati garuu nuyi warra dadhabbii guyyichaa fi ho'a saafaa baatee wajjin wal isaan qixxeessite ittiin jedhani. Namichi garuu isaan keessaa isa tokkoon, yaa namichoo, ani waan tokkollee sitti hin balleessine. Ati birrii tokkotti anaa wajjin walii hin galleere? Amma kan kee fudhadhuutii dhaqi. Ani namicha isa booddee kanaafis hammuma kan keetii kennuufii nan fedha. Ani immoo horii ofii kootiin waanan fedhe gochuun anaaf hin ta'uure, yookis arjummaa koo weennaa taare jedhe. Akkasuma warri booddee warra duraa, warri duraas warra booddee hin ta'u. Macaafa qulqulluu keenya keessatti wantooti irra deddeebi'anii dubbataman si'a baay'ee yaada namaaf qalbii namaa keessatti akka inni hafu dubbichi dubbii barbaachisaa ta'uusaa kan mul'isudha. Wantoonni irra deddeebi'anii dubbatamanii fi wantoonni fakkeenyaan parables sidhaan dubbatamanii wantoota xiyyeeffannoo barbaadu gatii guddaa qabu ta'uusaa mirkaneessa. Yesus Kiristoos fakkeenya sabichi keessa jiraatuun aadaa sabichaan, jiruuf jireenya sabichaan, isa qurxummii qabuutti bobba'een bifa kiyyoonni ittiin qurxummii qabuun, isa qonnaatti bobba'een bifa qonnaan, isa nagaduun bifa nagadaan, ergaa mootummaa Waaqayyoo utuu inni dubbatu wangeelli Maatiyos fakkeenyota garaa garaatiin nutti hima. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos jiruuf jireenya hawaasa sanaan wal fakkeessee ergaa mootummaa Waaqayyoo yeroo dubbatu, ergaan sun sammuu saba sanaa keessatti utuu hin ta'in sammuu isaanii isa irra kiyaa laphee isaaniitti, konshesii isaanii kiyaa sabkonshesii isaanii kiyaatti daawunloodii akka inni ta'u, sammuu isaanii kiyaa garaa isaanii miira isaanii hundumaatti gadi bu'ee yaadannoo hin irraanfatamne ta'ee akka inni keessa isaaniitti dubbatuu fi aadichaa wajjin contextualize godhee wal qabsiisee wal fudhachiiseetu jireenya saba sanaa keessa kaa'a. Wantoonni fakkeenyaan dubbatamanii akka inni hin irraanfatamne waan barbaaduu fi gooftaan keenya Yesus Kiristoos fakkeenyota garaa garaa kan hin irraanfatamne, kan argamu,
kan harkaan qaqqabatamu kan sabichi keessa jiruuni wal bira qabeetu ergaa sana dabarsaaf. Si'a tokko tokko aadaa sabni keessa jiru, jireenya sabi keessa jiru, bultoo sabichi keessa jiru tuffachuun, demonize gochuun sabni sun wangeela kan fudhanne, sabni sun garaansaa akka waan wangeelli faallaa jiruuf jireenya isaanii dhaabbatu godhee akka inni fudhatu godha. Yesus Kiristoos ammatuu dachee Oromiyaa irratti dhalatee aadaa keenya keessaa tokkollee kan inni ittiin qabee mootummaa Waaqayyoo hin barsiifne tokkollee hin jiru. Akkasii evangelism strateejiin Yesus Kiristoos aadaa sabichaa vaaliyuu gochuudhaan kontekstii sana keessatti wal fudhachiisee wal simachiisee Yesus Kiristoos ergaasaa utuu inni dabarfatuuti argina. Wangeela Maatiyos yeroo dubbifannu namni vaaliyuu itti kennagaa jireenya sabichaa, aadaa sabichaa, bultoo sabichaa, duudhaa sabichaa keessatti wangeela mootummaa Waaqayyoo ergaa ofii yeroo calaqqisiisanii jireenya sabichaa keessatti iddoo guddaa qabaata. Naaf wangeelli Maatiyos evangelism materiaalii gaarii nuu ta'a. Keessumaa nama hojii misiyoonummaa biyya tokko deemee hojjechuu barbaaduuf aadaa isaan taane biyya isaan taane keessaa deemee ergaa oduu gammachiisaa nama hojjechuu barbaaduu fi wangeelli Maatiyoosii qajeelfama gaariidha. Isa kana dubbata gaa Yesus Kiristoos amma Yihuudootaaf kuni waan anammaa dubbise kuni bultoo isaanii guyyaa guyyaatti sababa ta'ee fi ergaan mootummaa Waaqayyoo waan cimaa sammuu namaan ol ta'e waan kompleksii ta'e tokko miti. Ergaan mootummaa Waaqayyoo abbaadhuma wayiniidhaa fi hojjetoota wayinichaa fakkaataa ittiin jedha. Abbaan wayinii kun egaa yeroo garaagaraatti sa'atii garaagaraatti gadi ba'ee dhaabaa wayinii keessaa gara lafa gabaatti gadi ba'ee hojjetoota gara mana isaatiitti gara dhaabaa wayinii isaatiitti utuunni afeeruutii dubbifanna. Mata dureen keenyaa abbaa maasichaaf hojjetoota isaa jedha. Hin afeerraa godha. Si'a gurguddaa 5 gadi ba'e abbaan maasii kuni. Si'a 5 sa'aatii 6tti gadi ba'ee gara ganama obboroo gadi ba'ee sa'aatii 6tti gadi ba'ee sa'aatii 3tti gadi ba'ee sa'aatii 9tti gadi ba'ee sa'aatii 11tti gadi ba'eedha. Si'a gurguddaa 5 gadi ba'e. Gadi ba'aa hin waama. Gadi ba'aa hin waama. Gadi ba'aa hin waama. Si'a gurguddaa 5 dhaabaa wayinii isaa keessaatii iddoo gabaatti ba'ee hojjetoota tunni waamu argina. Warra jalqabaa waamee, warra lammaffaa waamee, giruuppii sadaffaa waamee, giruuppii arfaffaa waamee, giruuppiin shanaffaa hojjetoota sa'aatii 11 warra sa'aatii tokkitti hojjeteedha. 5 gireesii bakka bu'a. 5 ayyaana bakka bu'a. Hojjetoota ayyaanaatti warri shanaffaa kuni shanaffaa irratti dhaabe. Akkuma torban darbe ilaalaa turree dhaabaan wayinii mootummaa Waaqayyoo bakka bu'a. Dhaabaan wayinii iddoo mootonni keessa deddeebi'anidha. Lafa gabaatti gadi ba'ee jedha. Lafi gabaa iddoo namoonni bitanii gurguranidha. Lafi gabaa lafa madaalliin itti jal'atudha. Lafi gabaa inni qajeelaanis inni hamaanis lafa inni jirudha. Mootiin kun dhaabaa keessaa gara lafa gabaatti gadi ba'e. Si'a meeqa gadi ba'ee? Si'a 5 gadi ba'e. Iddoo kanatti kan nuyi arginu mootonni abbaan qabeenyaa lafa gabaatii gara isaa dhufanii dhimma isaaniitti himatu malee lafa gabaa dhaqee nama hin barbaadu. Sagaleen Waaqayyoodhaa yeroo nutti dubbatu kortii mootii fuuldura dhaabatanii oolanii bulanii Wangeelli Maatiyos boqonnaan 18 akka nutti himu iyyanii ala bulanii dhimma isaanii mootiitti dhiyeeffatu. Inni kun garuu lafa isaan jiran dhaqeedha. Lafa gabaa dhaqe.
Lafa gabaa jechuun lafa gosa namaa hundumaa argitanidha. Isa hatu sin argitu, isa qajeelaa sin argitu. Isa madaalli qajeelchu, isa madaalli jal'isu sin argitu. Namoota qualified ta'anis, namoota disqualified ta'anis sin argitu. Abbaan maasii kun, abbaan qabeenyaa kun, mootiin kun dhaabaa waynii kee gadi ba'a lafa gabaatti. Nama dhaabaa waynii isaa keessaa, teessoo isaarraa, ulfina isaarraa lafa gabaa dhufe mootii tokko duwwaa beenna nuyi. Maqaan isaa Yesuus Kiristoos jedhama. Ulfina isaarraa, teessoo isaarraa lafa nuyi jirru nu barbaacha, jalloota gidduu, hamoota gidduu, warra seenaa hin qabne, warra maqaa hin qabne gidduu dhufe Yesuus Kiristoos. Gooftaan tokko gara keenya dhufeera. Mootiin tokko gara keenya dhufeera. Sagaleen Waaqayyoo anatu gara keessan dhufe malee isintu gara koo dhufe miti jedha. Nutu gara Yesuus dhufe miti, isatu gara keenya dhufe. Nutu mana isaa dhufe miti, isatu jalqaba mana keenya dhufe. Haymaanoot, religion, religio jechuun namni gara isaa dhaquu yaalu jechuudha. Namni Waaqa bira ga'uu yaalu, Waaqatti connect of gochuu yaalu jechuudha. Amantiin akkasumini. Amantiin Waaqayyoo gara namaa dhufuu jechuudha. Sagana si'a baay'ee dubbadheera. Lafa gabaa dhufe Yesuus Kiristoos. Mandara warra nama hin qabnee dhufe Yesuus Kiristoos. Mandara jallootaa dhufe Yesuus Kiristoos. Dhaabni waynii iddoo Waaqayyooti. Lafi gabaa iddoo keenya. Gara koo dhufe. Sagaleen Waaqayyoodha. Isa kana nutti hima. Seera uumamaa boqonnaa 2:15 irratti namicha fuudhee dhaabaa keessa kaa'edha. Dhaabaa gannata Eden. Dhaaba kee ba'e namni. Dhaaba gannata Edenitti nu deebisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos teessoo ulfinaa isaa isa abbaa wajjin wal isa qixxeessu hoomaatu hin rakkatin mandaraa keenyatti, laga keenyatti gadi bu'eetu gara maasii isaatiitti nu waame. Gara ofii isaatiitti nu waame. Saba Waaqayyoon waamamee dhagaa nuyi. Saba Waaqayyoo ofii isaatiin gadi bu'ee gara maasii isaatiitti, gara mootummaa isaatiitti nu waameedha nuyi. Eessatti eeyaan waame? Market place, lafa gabaatiin waame. Keessumaa warra waaree boodaa yeroo waamu namoota hojii malee dhadhaabatan value systemiin kan tufte. Maaliif addana dhaabattu jennaan nama nu qacaratu dhabne, nama abbaa kanaa nuun jedhu dhabne jedhanii. Kana jechuun maal jechuudha? Gabaa jiru keessaa gatiin keenya rakasa jechuudha. Vaaliyuun keenya gadi bu'aadha jechuudha. Fiitiin goonu gabaa kanatti jechuudha. Abbaan qabnu jechuudha. Jechuu isaaniiti. Warra akkasii hareetu fideetu Yesuus Kiristoos dhaabaa waynii isaatiitti naqeetu Yesuus Kiristoos gaa amma iddoon kun kan keessan hojjedhaa beenyaa keessan isiniifan kennaa jedhe abbaan dhaabaa waynii kanaa. Hojii gooftaan nu hojjete mul'isa gaa salphaadhumatti. Hojjetoota kanaa warra ganama bariis, warra galgalaas, warra baaree boodaas, warra sa'aatii 11s si'a gurguddaa 5 gadi ba'eetu fidee maasii isaatti naqe. Har'ayyuu mootiin keenya gadi ba'ee nama barbaadaa jira. Har'ayyuu dhaloota barbaadaa jira. Nama abdii hin qabne barbaadaa jira. Nama barri gate barbaadaa jira. Nama gabaa keessaa ba'e barbaadaa jira. Nama value systemiin biyya lafaa tufte barbaadaa jira. Nama iddoo hin qabne barbaadaa jira. Yesuus Kiristoos dhalootaaf iddoo qaba, galanni isaaf haa ta'u. Isaan kana barbaadee fideetu maasii ulfinaa keessa dhaabaa waynii keessa naqe gaa. Gabaatii gara dhaabaa wayniitti isaan fide. Jarris hin gammadanii, hin hojjetanii. Gaafa hojjetan galgala beenyaatu dhufe. Galgalli beenyaa jira. Warra maasii Waaqayyoo keessa dhaabataniif, warra garaa isaanii guutuu mootummaa Waaqayyoof kennaniif galgalli beenyaa jira. Ganamni beenyaas jira. Beenyaa qaba mootiin kun. Hojiin Waaqayyoo, dhimmi mootummaa Waaqayyoo lafatti yeroo balleessan miti. Yeroo koon gubee guyyaa koon dabarse lafa namitti kasaaru miti. Hojiin mootummaa Waaqayyoo dhaabni nu itti waamamne dhaabaa beenyaa qabuudha. Dhaaba ulfina qabeessa. Galanni kan Waaqayyoodhaa haa ta'u. Yeroo beenyaa namaa kennu akkaataa inni itti kennu immoo dinqiidha. Akkaataa inni itti kennu immoo waluma qixa safaree kennaaf.
warra ganama dhufaniifis, warra galgala dhufaniifis, warra baaree booda dhufaniifis abbaan waynii kun safaree kenneef. Mootummaan Waaqayyoo lafatti namni wal qixxeenya yookaas immoo wal caalmaan ala kana jiru ni tokko isa tokkorra ajjatee ni tokko isa tokkorra dhaabbatee darbu lafa hin jirre. Mootummaa wal qixa dhala namaa tajaajilu, ilaalcha wal qixa mootummaa namaa qabu, mootummaa wal qixxeenyaati. Lafatti dhalli namaa wal qixxaatu, lafatti dhalli namaa tokko ta'u. Gararraaf gajjallaan seniority systemiin lafa hin jirre. Waaqayyo ijoolleesaa warra sarraa dhalatan, isa ladhabaas, isa jaabaas, isa beekaas, isa barataas, isa hin barannes iddoon itti ija tokkoon ilaalaman fuula mootii duratti dhaabaa waynii isa kan Waaqayyoo jedhama. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Hojjettoota isaa ija tokkoon ilaale. Badhaadhummaa isaarraa harka tokkoon hammaareef. Isa kanaanii the unfairness of the kingdom jenna. Feerii hin fakkaatu si'a tokko tokko jenne miti rekkoo torban darbe ilaalaa turre. Si'a tokko tokko galgala keessa warri turan abboonni keenya turaniiru. Gatiin Oneesmoon Nasiibiif gatiin Asteer Gannoo gatii koo wajjin tokko ta'uun feerii hin fakkaatu. Gatiin Dafaa Jammoo fi gatiin Lubaa Gidaadaa Soolan. Gatii keenya warra biyya Ameerikaa keessa taa'ee meendaa nyaachaa Waaqayyoon wangeela tajaajilu wajjin tokko ta'uun feerii miti. Gatiin keenya gatii Diilmuudii faa wajjin, gatii Biligiraam faa wajjin, gatii luboota keenya, luba Maammoo Corqaa faa wajjin, luba Gabrasillaasee Hirphaa faa wajjin warra gatii baasee muka soofaa lafa deemee mana gadhiise. Hojii mootummaa Waaqayyoo dhalootatti lallabaa ture wajjin tokko ta'uunsaa anumattuu feerii mini. Garuu mootummaa Waaqayyoo keessatti mendaan hojjetoota Waaqayyoo, gatiin hojjetoota Waaqayyoo fuula isaatti wal qixxeedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee isa madaalliinsaa hin jallanne, isa madaalliinsaa wal qixxe, isa wal qixa safaree namaa kennu warri ganamaa nuyi Waaqayyoo kanaaf galata qabna. Galata guddaa isaa fidaame haleluuyaa. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Gaafanni gatii baasu attituudiin hojjetoota warra ganamaa gaariin turre. Hojjetoota warra barii ilaalchi isaanii gaariin turre. Sababa ilaalchi isaanii gaariin turreef sababa isaan gungumaniif maal jenne yeroo darbe warri ganama barii galgalli beenyaa gaafa dhufee jedhu tokkoffaa hin gunguman, lammaffaa hin weenna'an jenne. Waan isaan gungumsiise kuni maali? Jarri kuni giruupponni kun shanan warri dhumaa arfan yoo sirriitti iddoo kana dubbifattanii abbaan waynii meendaa isaanii wajjin waliin galle. Contract agreementiin qabanii maal jedhaa? I will give you what is right jedha. Warri ganamaa agreementii qabu. Amma afaan Ingiliffaa isaa dubbatanii akka seeraatti waanan siin goone jiraa jedhan. Loo irra dhaabate, documentii irra dhaabate, seera irra dhaabate kan warra ganamaa. Warri ganamaa booddee giruuppiin arfan agreementiin isaanii keessumaa warri sa'atii 11 isiniifis isiniin kennaadhuma promiisii irra dhaabbate yookaas immoo kaavanaantii irra dhaabbate. Amananiidhuma dhaqan malee akka warra ganamaa waliigalteedhaan negotiationiidhaan waan ta'e miti. Kanaaf gaafa warri ganamaa objectionii dhiyeessanii warri ganamaa gungumuu gaafa isaan dhaban mootiin satat godhee dokumentii baaseetti argisiise. Waliin gallee tamma kanatti jedhe. Iddoo kam yoo dhaqan, HR kam yoo dhaqan mootii kana irratti ka'uu hin danda'ani. Walii gallee irraa jedhe.
warri ganamaa warra kontoraataati. Warri ganamaa warra dhimmi hojii isaanii seeraan hidhameedha. Legal bindii warra ta'eedha. Warri waaree boodaa garuu hundi isaanii warra mootiin siifis I will give you what is right jedhe malee ammanan sii kennaa badaatti hidhamaa miti. Waraqaan qabanii mallattoon qaban warri ganamaa. Warra mootiin garaadhuma isaarraa fedha isaarraa kennuufiidha warri galgalaa. Warri waaree boodaa. Warri galgalaa seeraanidha. Seerri nama gungumsiisa. Seerri namni akka inni weenna'u nama godha. Sagaleen Waaqayyoodhaa maaliif gungumanii warri seera jala turanii baroota isaanii hundumaa gungummiin akka dabarsan nutti dubbata. Gireesiin bal'aadha. Gireesiin galaana. Gireesiin afuura gungummii namarraa kaasa. Mee sagaleen Waaqayyoo waa inni jedhu dhaggeeffadhaa. Hin gungumanii warri galgalaa. Warri ganama barii dhufanii warri dhimmi isaanii seeratti dhaate hin gungumanidha. Hin gungumani. Namni legalistic mentality qabu. Namni jireenya isaa seeraan hidhamaa ta'e. Ayyaana Waaqayyoo isa galaana keessa nam hin galle. Eebba maasichaa, eebba iddoo wayinii, bal'ina iddoo wayinii, arjummaa mootichaa namni hin argine. Namni dhiphisee ilaalu. Yeroo hundumaa gungumaadha. Sagaleen Waaqayyoodhaa akkas jedha. Qorontos duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti. Isaan keessaa kaan gungumaniidha. Ergamaa isaa nama balleessuun akkuma balleeffaman isinis hin gunguminaa. Qorontos duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 10 warra grace lowutti hidhaa warri ture jireenyi isaanii full of complaint. Amma nama ayyaana jala jiruuf nama seera jala jiru maaliin adda baaftu? Number 1, complainers are always under the law. Namoonni satisfying ta'an yeroo hundumaa hojii mootiittis jireenya isaaniittis thankfully namoonni hin taane hidhaa tokko jala jiru. Hin gungumanii hin balleeffamanis jedha. Isin warri ayyaanaa, isin warri ganamaa hojii gooftichaatti hin gunguminaadha. Gungummii 2, gungummii 3 macaafni qulqulluun nu dhowwa. Tokkoffaan Waaqayyo abbaa maasii irratti gungumu. Waaqayyo irratti hin gungumamu. Hojiin Waaqayyo hojjetu hundisaa ameeniidha. Mootii irratti gunguman jalri kuni. Abbaa wayinii irratti gungumani. Kanaaf Waaqayyo gooftaan macaafa qulqulluu irratti hin gunguminaadha warra ayyaana jala jiruun. Warri ayyaanaa warra galataati. Waaqayyo irratti gungumanii ergamaa nama balleessuunis immoo hin balleeffaman jedha. Maaliif hin gungumnu mootii irratti? Waan mootiin godhu hundisaa raayitiidha. I will give you what is right. Gruppii sana keessaa waan ati gootu raayitii miti jedhee sirna protokoolii mana mootummaa cabsee objectionii kan dhiyeesse warra gruppii seera jalatti hidhamee jirudha. Hojiin Waaqayyoo qajeelaadha. Akka inni itti si jiraachisaa jiru sirriidha. Akka inni itti Waaqayyo waanuma raayitii ta'eedha kan inni sii kenne. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoodhaa isaan keessaa isin keessaa aangoo gooftichaa jedha. Qorontos irraa boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti immoo isin keessaa aangoo gooftichaa qoranii boofni akka isaan balleesse nu immoo aangoo gooftichaa qoruun nuuf hin ta'u. Aangoo gooftichaa testii godhanii mooticha asii ol haasa'anii asii ol dubbatanii asii ol gungumanii bofa summii qabuun isaan balleesseedha. Yeroo maasii mootii keessa jiraannu yeroo hundumaa whatever what mootiidhaan ati sirriidhuma jechuudha kan eegamu. Ati hojiin kee qajeelaadhuma. Akka atitti na fuutee deemaa jirtu, akka atitti na gaggeessaa jirtu, akka atitti na kennaa jirtu, akka atitti na jiraachisaa jirtu ati sirriidha. Mootii irratti gungumanii jedha. Lakkoofsa 20 irratti Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irratti immoo akka jedha. Yoos immoo Waaqayyo attamittiin balleessaa namarraa argata ree? Jaalala isaatiinis eenyutu mormuu danda'a ree? Garuu nama nana
Kana waaqayyotti deebisuudhaaf ati eenyu? Waaqayyoon asii achi gaaffii gaafachuudhaaf, waaqayyoon korrektii gochuudhaaf, waaqayyoon kun maa kana ta'e jechuudhaaf ati eenyu? Wanti harka namaatiin hojjetame tokko isa hojjeteen maaliif akkasitti hojjetta hin jedhaare jedha. Jireenya jiraannu hundumaa keessatti lafa dhiyee bari'u fuula mootii dura, maasii mootii dura warri jirru waaqayyoon ati sirriidha jennee ganama keenya jalqabuu qabna. Isa kana nutti hima. Waaqayyo irratti hin gungumamu. Hojiin waaqayyoo qajeelaadhaaf sirrii waan ta'eef hojjetoonni mootummaa waaqayyoo thankful ta'u akka ta'anii nu barsiisa kutaan kuni. Waaqayyo irratti hin gungumani akka jarri kun mootii irratti gunguman. Lammaffaa sagaleen waaqayyoodha toward fellow brethren, obboloota irratti hin gunguminaa nuun jedha sagaleen waaqayyoo. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 5:9 obboloota koo akka isinitti hin faradamnetti wal rakkiftanii hin aadinaa inni jedhu kun hin gunguminaadha. Hin gunguminaa. Walii keessan irratti hin gunguminaa jedha. Gungumtoonni iddoon gungumtootaa iddoo gabaati malee iddoo dhaabaa waynii miti. Waaqa irratti gungumuun hin eeyyamamu. Obboleessa irratti gungumuu Yaaqoob hin eeyyamu. Walii keessan irratti hin aadinaa, hin gunguminaa jedha sagaleen waaqayyoodha. Waa'ee walii keessaniif waaqayyoon galateeffadhaa. Maaliif? Dinqii ijoollee waaqayyooti nuyi. Uumamni keenya dinqii, fayyinni keenya dinqii, ayyaanni nuu kenname dinqii, lafi nuyi dhufne dinqii. Namoonni mana kana keessa jirtan hundi keessan miraakilii hojii waaqayyooti isin. Hojii waaqayyoo isa dinqisiisaa rifleektii gootu anatti yeroon isin ilaalu. Attam dinqiidha ayyaanni waaqayyoo. Ni laga keessaa, dukkana keessaa, boolla du'aa keessaa bineensa nama godhe, nama godhe inni namaan nama qixxeessu waaqayyoo attam dinqiidha. Firdii nurraa galagashee ijoollee isaa nu godhe, nama nu godhee dhaabaa waynii isaatti nu naqe waaqayyo. Obboleessi koo miraakilii waaqayyooti. Obboleessa irratti akka gungumutu hin ta'in obboleessaaf akka galateeffatu barbaada sagaleen waaqayyoodha. Kanaaf hin gunguman, obboloota gunguman. Sadaffaa irratti Ibroota boqonnaa 13:17 irratti illee namoota nu gidduutii nu gaggeessan, hojii hojjetan, tajaajilan isaan kana irratti akka hin gungumne, akka isaaniinis hin gungumsiifne sagaleen waaqayyoodha nu dhowwa. Gaa sagaleen waaqayyoodha warra maasii kanarraa maal barraa? Hin gunguman, hin weenna'an jedha. Dhaabaa waynii waaqayyoo keessaa wennaatotaaf gungumtoonni iddoon qabani. Iddoon dhaabaa waynii lafa galataati, lafa faarfannaati, lafa ulfinaati jenneetu ilaalaati turre. Kun baay'ee barbaachisaadha obboloota koo. Amma jarri kuni burqaan gungummiidha. Burqaan gungummiidha inni guddaan egaa sovereeniitii waaqayyoo, humna bittaa waaqayyoo, dandeettii waaqayyoo, guddina waaqayyoo, iji namaa banamee arguu dhabuudha. Generositiidhaaf sovereeniitiin waaqayyoo. Sovereen jechuun waan barbaade waan hundumaa gochuu danda'u waaqayyoo. Edanaa ulee gogaatti ija naquu waaqayyoo. Elshadaa'ummaa adoonaayummaa waaqayyoo. Humna waaqayyoo isa gonka ta'e absolute powerii waaqayyoo. Mootiin waan isatti tole akka inni godhu wallaaluurraan kan ka'e hin gunguman jedha. Gungumtoonni warri harki waaqayyoo jalaa dhokateedha. Waaqayyo gooftaan maccaa yeroo hundumaa maasii mootii keessa yeroo dhaabannu mendaa keenya lakkaa'achaatu hin ta'in gaarummaa waaqayyoo, guddina waaqayyoo ilaallee isatti akka gammannuti barbaada. Badhaadhummaa waaqayyoo, arjummaa waaqayyoo, bittaa waaqayyoo, aangoo waaqayyoo, humna waaqayyoo isa guddaa arguu dhabuun yeroo hundumaa jireenya namaa full of complain godha. Sabni waaqayyoo saba galataati. Sabni waaqayyoo saba eebbifamaadha. Sabni waaqayyoo saba nagaati. Sabni waaqayyoo saba waaqayyoo harka isaa dinqiif dinqisiisaadhaan dukkana keessaa, lafa gabaa keessaa, iddoo hojiidhaan, horiidhaan,
dafquudhaan hin argamne iddoo ulfina qabeessa saba kaa'ame saba dinqiidha sabni Waaqayyo. Kan nama gungumsiisu maaloodha jenne gaa seerri limiitii nama godha. Seerri nama xinneessa. Seerri saanduqa wayii keessa nama kaa'a. Ayyaanni daangaa namaa bal'isa. Ayyaanni bal'ina Waaqayyoo namatti argisiisa. Waaqayyoo saba isaa yeroo inni itti seeraan gaggeessa jira. Barri seeraa ogummaa namni Waaqayyoof qabu murtaa'aa ture. Hojiin Waaqayyoo dhala namaatti dudukkanaa'aa ture. Kanaaf gungumaa ture namni. Kakuun moofaa bara gungummiiti. Waaqayyo baroota keessatti kutaa barootaa keessatti akkaataa garaa garaan ofiisaa jireenya namaatti mul'isaa ture. Maasii Waaqayyoo keessatti Waaqayyo akkaataa garaa garaatti maasii isaa keessatti ofiisaa ijoollee isaatti mul'isaa ture. Kutaa barootaa fi hojii harka Waaqayyoo yoo ilaalle. Fakkeenyaaf Waaqayyo akkaataa inni itti Addaamii fi Hewwaan utuu isaan dhaaba waynii keessaa lafa gabaatti addunyaatti gad hin ba'in akkaataa inni itti ofiisaa on mul'isaa tureef edda isaan gadi ba'anii alatti akkaataa inni itti on mul'isaa ture galaagara. Yeroo dhaabaa gannata Eden keessa turanii barri sun bara firdiin irra hin jirre, bara ceephoon irra hin jirre, bara isaan itti Waaqayyo wajjin fuulaa fuulaan wal arganii haasa'an. The dispensation of innocence jedhama. Inni taanee jiru bara firdiiti. Addaamii fi Hewwaan yeroo ala ba'anii Waaqayyoon akka durii arguu hin dadhabanii. Hin daangeffamanii. Mandara tokkotti dhaqanii galanii. Kakuun Waaqayyoon ni jalqabaa biyyoolessa ture. Horaa, baay'adhaa, dhaalaa, addunyaa kana harka jala gashadhaa ture. Gaafa gannata Eden keessaa dhaaba keessaa gaafa ba'an garuu adeemanii kakuun Waaqayyoo dhaqee mandara Beetaliyeem jedhamtutti hidhattee galte. Mandara sana keessaa immoo gosa nama tokkitti balbala nama tokkitti Yihuudaa nama jedhamutti dhaqee gale. Yihuudaa keessaa immoo mana nama tokkootti dhaqee gale. Mana nama tokkoo Yoosefii fi Maariyaam irraa abdiin mana tokkorraa mandaraa balbala 11 mana 11 duwwaa qabdu marfamtee magaalaa jirtu Baabilooniif Neftaalem gidduu magaalaa jirtu mana tokkittitti gale kakuun Waaqayyoo. Kanaaf limiitidii ture iji namaa bara seeraa jechuudha. Cubbuun nama xinneessa, cubbuun mandaratti nama gasha, cubbuun lagatti nama gasha, cubbuun naqee gola keessa nama kaa'a, mandara kee nama kaa'a. Yesus Kristos gaafa dhalatee jedhu irra deebisee ayyaanaan ija namaa bane. Irra deebisee biyyoolessa godhe nama gara machaan hunduma. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Waaqayyo jalqaba dhala namaa addunyaa kana guddina isaa bal'ina isaatti argisiisee uume. Dhaaba waynii keessaa mandaratti yeroo gadi ba'u namni limiitidii ta'a. Dhaaba waynii keessaa lafa gabaatti yeroo gadi ba'u namni kompleenerii ta'a. Biiternessii ta'a. Waraansatutti baay'ata. Addunyaan isaa jalaa xixinnaatti. Gaafa dhaaba waynii Waaqayyoo, iddoo bultoo Waaqayyoo, iddoo argama Waaqayyoo gaafa dhufu addunyaan Waaqayyoo bal'aa ta'etti argama. Gaafa seera jiraannu Waaqayyo kun waanuma amma waldaa humna wangeelaa ga'u nutti fakkaata. Waanuma amma waldaa keenyaa ga'u nutti fakkaata. Addunyaan Waaqayyoo bal'aadha. Universii kana kompleksii universii kana xaxamaa kana abbaa keenya turaanii godha. Hojiin Waaqayyoo bal'aadha, guddaadha. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Waan kompleenii goonu hin qabnu. Bitaan galaana, mirgaan galaana, fuulduraan galaana, asiin galaana. Waaqni koo guddaa, Waaqni koo danda'a. Waaqni koo dhaalaa, Waaqni koo abbaa biyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Seerri gaa limiitii nama gooti. Namni yeroo xinnaatu hin gunguma. Namni yeroo lafa gabaatti hidhamee jiru gungumaa ta'a. Badhaadhummaa ija waynii sana keessa jiru hin argine warri ganamaa gungumtoota ta'anii. Maali dinqiin? Nuyi warra hojii dhabe, nuyi warra lafa gabaa dhaabatu. Atta'umattiin maasii kana keessaa iddoo nuu kenne mootiin kun. Attituudiin isaanii roongiidha. Attituudiin isaanii jallaadha. Sababni isaa hoo amma mootiirraa waan waa qaban waan kan isaanii mootii irratti hafetti fakkaate.
Garuu yoo laaltanii mootiitu irraa qabamayyuu tokkoffaa gadi ba'eedhuma lafa isaan jiran naqe. Fidee maasii isaa kiyaa dhaaba kiyaa hojii isaaniif kenne. Kun hundumtuu edda dhumee yaada isaaniitti gatiin isaanii waan mootii irratti hafe fakkaatu. Obboloota koo gatiin sirra jira malee Waaqayyo irra hin jiru. Gatiitu narra jira jedhe Phaawulos. Gatiitu nurra jira. Tajaajilaan dhaabaa waynii Waaqayyoo keessa kan jirru gatiitu narra jira meentaalitii jedhuun deddeebi'uun gaariidha. Obboleessi koo biqoonii makiinaa ishee akaafaadhaan cabbii xaraddu kana dhimma isaatii bitatee qaba. Garuu isa jalqabaa waldaa humna wangeelaatti hin qulleesse. Waldaa humna wangeelaa bayeessa godhee nu qulleessee ay kun immoo gatii sii ba'uu qabaa jennaanii jechi inni jedhee guyyaa koo naa eebbise. Ani nama gatiin irra jiruudha jedhe. I loved it. Anarrayyuu gatiitu jira jedhe. Gartanii hojii isaatu hin ta'in atiitiwudii inni ittiin hojjetetu na eebbise naan. Akkasinu obboloota ko. Waldaa humna wangeelaa irraa gatii baay'een qabdani. Abbaan gatii inni dhiigatti dhangalaase Yesuus. Gatiin narra jira gatii dhiiga Yesuus. Gatii Golgootaan narra jira. Gatii fannoon narra jira. Gatii qaraaniyoon narra jira. Maaliin hambaasa gatii isaa? Cubbamaa nama godhe. Warri maasii kiyaa warri ganamaa gatii keenya sirratti fedhan mootiin. Inni maasii isaa kiyaa dhaaba waynii kiyaa mandaraa ajaa'a lafa gabaatti gadi ba'ee isaan fide. Dukkana keessaa fidee iddoo sii kenne. Lagaanaa fidee iddoo naa kenne. Du'a jalaana fidee iddoo naa kenne. Ajaa'a mandara koo dallaa horii isa ajaa'a. Dallaa horii caalaa ajaa'an garaa namaati. Garaa namaa kiyaa bule Yesuus. Garaa namaa kiyatti dhalate Yesuus. Tortoraa garaa namaa, summaa garaa namaa, cubbuun kontaamineetii gadoodhe na keessatti dhalate Yesuus. Maaliin hambaasa gatiisa? Gatiitu anarra jira jedhe Phaawulos. Gatiin nurra jira. Gatiin nurra jira. Gatii dhiiga Yesuus, gatii qaraaniyoo, gatii mootichaa, gatii Golgootaa maaliin baafna? Gadi bu'ee Yesuus anaaf jedhe. Mandara koo dhufe Yesuus anaaf jedhe. Laga dhiigaa dhufe Yesuus anaaf jedhe. Ol na kaase Yesuus. Xurii koo narraa miice Yesuus. Ba'aa koo narraa fuudhe Yesuus. Abaarsa koo narraa kaase Yesuus. Gonfoo qoraattii sanaaf ta'u ofii isaarra kaa'e Yesuus. Maaliin hambaasa gatiisaa? Gatii narraa qaba Yesuus. Haleluuyaa. Gatiin koo kana miti jedhee hojjetaan suni. Gatii sirraa qabna dhee gungume. Gungumuuf sababan qabdu ati. Gungumuuf sababan qabdu ati. Objectionii mootii irratti kaasuuf sababan qabdu ati. Yoom baaftee fitte gatiisa? Yoom laattee fitte gatiisa? Maaliin hambaasa gatii keedha faarfannaan tokko dur biyya Keeniyaatti faarfanna. Maaliin hambaasa? Maaliin hambaasa? Maaliin hambaasa gatii kee? Maaliin hambaasa? Caabee anokolaan laafee mogoleen koo gurmuu tolna fuute Yesuus jaalallee koo. Irraa taa'een arge qabbaana barruu kee naaf raawwatame amma alfaatu maqaan kee. Gatiitu jira waldaa Waaqayyoorra. Gatiitu jira sii kaffalame. Hojjettee baasuu kanan hin dandeenye, dadhabdee baasuu kanan hin dandeenye, lallabdee baasuu kan hin dandeenye, faarfattee baasuu kan hin dandeenye, kadhattee baasuu kan hin dandeenye, tsoomtee baasuu kan hin dandeenye, kennitee baasuu kan hin dandeenye. Waldaa humna wangeelaarra gatiitu jira. Gatiin narra jira naani. Haleluuyaa. Gungumuu feroon qabu ana nama gatiin Waaqayyoorra jirudha. Ana nama gatiin irra jirudha. Waaqayyo gatiin atti baase. Dhumarratti ergaa isaa yeroo gudunfu mootiin kuni ilaameedhe. Inni jalqabaa isa dhumaa, inni dhumaa isa jalqabaa hin taa'e. Kuni kalama of harkaa qaba. Jechi Giriikii isaa inni jalqabaa isa dhumaa inni jedhu inni tokko gaddeebi'ee inni tokko ol ka'a jechuu miti. The first shall become just like the last, and the last shall become just like the first.
walqixxaatuu jechuu isaati. Mana waaqayyoo yeroo dhaqanii jeneraalonni mootonni dhufanii maayiraga isaanii baafatanii qulqullootaa wajjin taa'u. Dhimma mootummaa isaatii kingdom culture adreesii gochuu isaati. Addunyaa wal cacaalaa kana, addunyaa isa tokko tuffatee isa tokko ol kaasu kana akkasittiin tiriitii godhan miti namni mootummaa koo jechuu isaati. Mootummaan koo mootummaa wal qixxeenyaati. Addana maayiragi hin jiru, addana taayitilii guddaan hin jiru, addana abbaan taayitaa hin jiru. Inni jalqabaas inni dhumaas ana biratti wal qixxeedha jechuu isaati. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Ati namaan olis miti, namaan gadis miti. Namni siin olis hin jiru, namni siin gadis hin jiru. Gooftaan maqaan isaa haa eebbifamu. Akkasi mootummaan Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo keessatti namni tuffatamaan hin jiru. Mootummaa Waaqayyoo keessatti namni gatamaan hin jiru. Inni jalqabaas, inni galgala dhufes, inni ganama dhufes harka mootichaa irratti walqixa ta'u. Walqixa jaallata, harka isaa irratti walqixa ingiriifdi godhe barruu isaa irratti walqixa ilaala mootichi. Tuffatamaan namaan gadiin hin jiru mootummaa Waaqayyoo keessa. Inni kabiraan hiikisaa maal jechuudha? Inni jalqabaa isa dhumaa, inni dhumaa isa jalqabaa hin ta'a jechuun garantiin hin jiru lafa kanarra siif na malee jechuu isaati. Inni har'a qabu borin dhabaa, inni bor qabu immoo inni har'a qabu borin dhabaa, inni har'a dhabe immoo borin qabaata. Inni har'a jiru borin du'aa, inni har'a fayyaa qabu bor fayyaa dhabuu danda'a. Addunyaan gaggalagalaadha jechuu isaati. Amansiisaa miti biyyatti keessa jirtu jechuu isaati. Waan har'a qabduu boriin si ga'uu fi gaaraantii ashuuraansii dhibbaa dhibbi hin jiru addunyaa ati keessaa dhufte kana kee jechuu isaati. Lafa gabaa lafati waamamtee dhufte kana keessa, lafa nufeessi fide kana keessa bor ga'uu keef, bor arguu keef ashuuraansii of harkaa qabdu tokkoon qabdu jechuu isaati. Asitti garuu haleluuyaa gaaraantii qabda, bor geessa, hin jiraatta, hin darbita, hin moota jechuu isaati. Lafa namni itti jireenya isaa dhibbaa abdatee itti galu yoo jiraate iddoon isaa iddoo dhaabaa wayinii mana mootummaa Waaqayyoo jedhama. Inni jalqabaa isa dhumaa, inni dhumaa isa jalqabaa hin ta'a. Meentaalitii jedhu qaamna nuyi. Isa kana lafa hojii keenyaattis rifleektii goonu. Yeroo akka goonu we are not in competition with anyone. Waan dorgomnus hin qabnu. Safarri keenya Waaqayyoo waan nu yaaddessus, waan nu gungumsiisus hin jiru. Tokkoffaa abbaa gatiiti nuyi, gatiin nurra jira. Lammaffaa harkasa hundumaa danda'u, harkasa hundumaa walqixa nuu qabu, harkasa beenyaa koo what is right? I will give you what is right. Isa saaf kennamin siif waanuma raayitii ta'e sii kennadhu. Ni kan biraan. Waaqayyo waan raayitii ta'e of harkaa sii qaba. Takkaa Waaqayyo waan roongii ta'e siin kennu. Waanuma raayitii ta'e kenna warra maasii isaa kee jiraniif. Maasii Waaqayyootti warra bobba'aniif abbaan maasii jireenya roongii, mana roongii, mul'ata roongii, galgala roongii ta'e hin kennuuf. I will give you what is right. Raayitii manuu kenna Waaqayyo. Hallelujah. Mootii qajeelummaaf hojjechaa hin jajallatu jireenyi kee. Mootii qajeelaa kanaaf hojjechaa hin babbadu galgalli kee. I will give you what is right. Waanuma gaarii nuu qaba mootiin kun, galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Boloota koo isa kana sammuu keenyatti qabanne akka warra ayyaana Kiristoos argateetti garaa gammachuun guuteef garaa galataan guuteen akka warra gatiin irra jiruutti gatiin fannoo, gatiin fayyinaa, gatiin guddaan nuyi baasuu hin dandeenye akka warra nuu ba'eetti warra galataa, warra faarfannaa taane mootummaa Waaqayyoo kana keessa akka deddeebinuuf Waaqayyo ayyaana isaa hunduma keenyaaf haa baay'isu.